Feesbuukii nama halaarra jiru akkamitti xalafuu dandeenya jettanii warri komantii jalatti na gaafachaa turtan amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Garuu barumsa kana jechuudha sharri namatti yaaduu hin qabdan akkuma barumsatti irraa barachuu qabdan malee namatti sharri yaaduu hin qabdan jechuudha. Akkamitti bilbila feesbuukii namaadha kan inni namni isin bira hin jirre jechuudha. Fedhu Dubaay haa ta'u fedhu Suudi Arabiyaa idduma barbaade taa'ee isin garuu Itoophiyaa teessanii yoo barbaadde Suudi Arabiyaa teessanii Itoophiyaa kan jirutti xalafuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisa. Seeraan yoo na jala buutanii wanta isinitti agarsiisu tokkuma tokkoon yoo kan ilaaltan yoo ta'e jechuudha. Feesbuukii nama xalafuu barbaadanii xalafuu dandeessan jechuudha. Garuu osuma seeraan hin ilaalin jechuudha yoo kan bira daddarbaa ilaaltan ta'e jechuudha. Xalafuu hin dandeessan yookaan barumsi isiniif galuu hin danda'u jechuudha. Karuma kanaan seeraan kan inni isinitti agarsiisu irraa barachuu qabdan jechuudha. Ani isiniif jedheedha barumsa kana akkuma irraa barattan barbaadeeti garuu isin barsiisuu hin barbaanne sharri namatti yaaduu hin qabdan jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsatti darbuun dura warri haaraa gama chaanaalii koodhaa dhuftan baga nagaan dhuftanii maqaan YouTube chaanaal koodhaa Maamush Tube jedha jechuudha. Barumsa kana guutuu isaadhaa YouTube irratti isiniif gadhiisa jechuudha. TikTok irratti hin danda'u waan ta'eef viidiyoon baay'ee dheerata waan ta'eef jechuudha. Achumaan YouTube jala galtanii hunduma isaa daawwachuu qabdan mallattoo TikTok jala gadi qabdanii mallattoo profaayilii kiyyaa YouTubein achirra jira jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabdanii YouTube koo mallattoo YouTubeidhaa gadi qabdanii galtanii YouTube jala viidiyoo daawwachuu qabdan ilaaluu qabdan yoo isinitti tole like subscribe jechuudha naaf gochuu hin dagatinaa jechuudha. Subscribe naaf godhaa hin jirtan jechuudha maal akka ta'e hin beeku jechuudha na jajjabeessaa hin jirtan jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsatti ceenaa jechuudha. Google Chrome keessa galla jechuudha. Chrome namni Chrome hin qabne hin jiru jechuudha. Chrome kana keessa galla jechuudha. Garuu jechuudha barumsa kana jechuudha. Nama baay'ee wanta na gaafateef isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Karuma kanaan sharri namatti yaadina adaraa jechuudha. Karuma kanaan Google Chrome keessa galla jechuudha. Google Chrome keessa yeroo gallu jechuudha iddoo sarchii kanatti jechuudha. Safe 7 at akkuma nama barreesse kanatti yoo itti barreeffattan jechuudha. Akkuma nama barreesse kanatti yoo barreessitan jechuudha. Isinitti mul'ataa jira miti. Wanta nama sitti barreesse kana isinitti mul'ataa jira jechuudha. Akkuma achitti barreesse sanitti barreessuu qabdanii jechuudha. San booda sarchi gootanii jechuudha. Kaza akkatti nu dhufa jechuudha. Maash raayidar loogiin isheettu kana jechuudha. Sirriitti ilaalaa jechuudha. Isa tokkoof irratti dhufu kana jechuudha. Maash raayidar loogiin kan jettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufa jechuudha. Akkatti yeroo nu dhufa jechuudha. Desktop irra godhachuu qabna jechuudha. Mallattoo tuqaa sadeen ishee gubbaa kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Ishee tana jechuudha. Mallattoo tuqaa sadeen sana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna jechuudha. Desktop isheetu kana jechuudha. Isa kana jechuudha akkuma argaa jirtan asirra godhanna jechuudha. Ishee tana raayitii goona jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufa jechuudha. Moobaayila keenya karaa kompiitaratti jijjiiranna jechuudha. San booda jechuudha iddoo kana jechuudha qoe. Saanaappi kan jedhu kana jechuudha. Ishiin itti isinii mareetan argaa jirtan miti. Ishee kana yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha. Akka isiniif galu jedheeti kan inni akkatti suuta isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Gadi qabna jechuudha yeroo tokkoof akkatti nu dhufa jechuudha. Guddiseen isinitti agarsiisa akkatti nu dhufa jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufa jechuudha. Amma username itti galchina. Username nuti hin daganne password hin daganne itti galchina jechuudha. Asitti illee deebisneetuma password asitti itti galchina asitti illee itti galchuu qabna jechuudha. Email address illee uummachuu qabna jechuudha. Email address sirriidhaa ta'ullee barbaadus rakkoon qabu kan ofii keessanii ammuma uummatanii itti galchuu qabdanii jechuudha. Isin kan barbaadan itti galchachuu dandeessan jechuudha. Kun mirga keessanii jechuudha. Ammuma asitti uumtanii jechuudha.
Ingirii kan isin hin daganne itti galfachuu qabdan jechuudha. Asitti maqaa iddoo kanatti maqaa keessan paaswordii keessan asitti illee deebitanii sun paaswordii jalqaba itti galchitan san asitti illee deebisanii sun itti galchuu qabdan jechuudha. Asitti illee iimeelii keessan itti galchuu qabdan jechuudha. Ishii asitti barrooftee jirtu kana deebistaniituma asitti galchuu qabdan jechuudha. Ishii asitti barrooftee jirtu kana jechuudha. Isa asitti barraa'ee jiru kana deebistanii asitti barreessitan jechuudha. Nama ta'uuf roobootii ta'uu keessan adda baafachuudhaaf jechuudha. Karuma kanaan akkaan amma isinitti agarsiise kan osuma hin dogongoriin karuma kanaan jechuudha itti barreeffachuu qabdan jechuudha. Kan amma maqaa itti galcha jechuudha. Kennaan jedhanii asitti illee paaswordii itti galcha jechuudha. Lakkoofsas maqaas yoo barbaadan kan barbaadan isinitti galchachuu dandeessan jechuudha. Asitti mee ani kennaan jedhanii kennaa 1 2 3 jedhanii asitti illee isuma kanaan deebisetti galcha jechuudha. Kennaa 1 2 3 asitti illee iimeelii keessan jechuudha. Ani calama jedhee ammas isuma gubbaatti itti galcha kennaa jedhame. Kennaa jedhanii kanatti galcha jechuudha. Isa jalatti naa dhufu kana jechuudha. Asitti isa yoo barbaadan kana isa kana jechuudha itti galfattan jechuudha. Okay, akkuma reefu jedhe isa asitti barraa'ee deemoo deebistanii asitti itti galchuu qabdan jechuudha. Dogongorii jechuudha. Suuta itti galfachuu qabdan jechuudha. Akkuma isin galuufiin akkatti suuta itti galchaa jira jechuudha. San booda egaa akkatti itti galfanne booda jechuudha. Loogiin kan jedhu kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Loogiin ishee jettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Wanta nu dhufu walumaa ilaalla. Hanga nu barumeen eegganna jechuudha walumaanuu. Okay, akkatti nu fide jechuudha. Yeroo akkatti nu fide jechuudha. Asitti amma kan reefu barreessine san paaswordii fi maqaa asitti barreessine san dagachuu wanta hin qabneef deebisne asitti galchuu qabna jechuudha. Paaswordii reefichitti galchinee fi kan ammachitti galchinu dagachuu hin qabna jechuudha. Akkatti yeroo nu fidee yeroo eegatti galfanne booda jechuudha. Loogiin goone jechuudha. Wanti nu fidu walumaan ilaalame. Wanti nu fidu walumaan ilaalle jechuudha. Garuu seeraan akkuma isinitti agarsiisaa jiru kanatti yoo jala okay, wanta isinitti agarsiisu hundumayyuu seeraan yoo akkuma nan hojjedhe kanatti hojjettan akkatti isinii dhufa jechuudha. Amma akkatti wanta bareedaa naa dhufe jechuudha. Feesbuukii jira, Googiliin jira, Miseenjeriin jira. Isin kan barbaadan irratti nama wanta xalafuu barbaadan san hundumayyuu xalafuu dandeessanii jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Imeelii namaadhas kan barbaadan xalafuu dandeessan jechuudha. Ispoortiilleen biin ispoortiilleen jira jechuudha. Wanta nama gammachiisudha jechuudha. Amma akkamitti akka xalafuu dandeenyu ingirii isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa gabaabaadhaan jechuudha. Amma mee feesbuukiin xalafuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Feesbuukii karaa feesbuukii keessaa galume yeroo tokkoof gadi qabame akkasitti jechuudha. Feesbuukii ishii yeroo san keessatti jechuudha. Bifa baay'ee naa dhufe jechuudha. Feesbuukiin akkatti naa dhufe jechuudha. Akkatti yeroo naa dhufe jechuudhaan amma isa tokkoon filadha jechuudha. Isa tokkoon filadha jechuudha. Mee kamaa filadhu mee isa kanaa filadhu mee isa kana isa diimaa kana wayyaa isa kana filadhu isa kana yeroon filadha akkatti dhufa jechuudha.
yeroo akkatti dhufe ingirii isa amma nama isin itti erguu barbaadan sadeef jechuudha akkatti isa bira deema jechuudha. Inni namtichi isin irratti ergitan sun jechuudha paaswordii isaatii fi imeelii isaadhaatti galchee jechuudha. Imeelii isaa paaswordii isaatti galchee yoo paaswordii illee paaswordiis lakkoofsa bilbila isaa haa ta'u itti galchee yeroo itti galchee jechuudha. Qaxxitaa isa karaa feesbuukii galchaa jechuudha. Isa feesbuukii galcha garuu paaswordii inni itti galchee fi lakkoofsi inni itti galche qaxxitaa isin bira dhufa jechuudha. Akkamitti akka isa kan isa namicha sanitti akkamitti akka ergitan isinitti agarsiisa jechuudha. Tuqaa sadeen ishii gubbaa kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Tuqaa sadeen sana yeroo gadi qabna jechuudha. As keessa dhufna jechuudha. Sheer ishii jettu kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Sheer ishii jettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Sheerii san jechuudha. Amma karaa kamiin namaaf erguu dandeenya jechuudha. Karaan nuti namaa erguu dandeenyu feesbuukiidhaan nama erguu hin dandeenyu, miiseenjeriidhaan nama erguu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif kan nuti erguu dandeenyuuf waasaappii, immoo telegiraama, vaayibar karaa kanaan namaaf erguu dandeenya jechuudha. Akkatti naa dhufe jechuudha. Yeroo akkatti naa dhufe ammaani immoodhaan nama arguu qaba jechuudha. Dirqama immoo yoo barbaadan isin kan barbaadan bakka feesbuukaa fi miiseenjera qofa kana hin taane jechuudha. Kana caalaa karaa barbaadan namaaf erguu dandeessan jechuudha. Nama immoodhaan mi'a ergu jechuudha. Nama tokkotti hin erge jechuudha. Sheer godheen jira jechuudha. Akkatti dhufe jechuudha. Yeroo akkatti dhufe namni isin irratti erguu barbaadan sana akkatti barbaadan jechuudha. Akkatti filattanii barbaadan jechuudha. Eenyumayyuu taanaan jechuun nama isin xalafuu barbaadan bilbila lakkoofsa isaadhaa isin bira jiraate yookaan immoodhaan isin bira jiraate taanaan karuma qalaalitti xalafuu dandeessan jechuudha. Mi'aan eenyutti ergu mi'aan isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Isa kana jechuudha. Liinkii isa bira deema jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabame dan jedhani liinkii isa bira deema jechuudha. Amma namichaan irratti erge kana liinkiitu isa bira deema jechuudha. Liinkii san yeroo tokkoof yeroo gadi qabee akkuma reefu isinitti agarsiisanitti jechuudha. Akkatti isa bira deema yeroo akkatti isa bira deeme asumatti lakkoofsa paaswordii isaa yeroo itti galche jechuudha. Nuuf dhufa jechuudha. Lakkoofsaa fi paaswordiin isaadha. Eessatti akka nuuf dhufu duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan iddoo mallattoo notifiikeeshiniidha. Iddoo bilbilaa tana jechuudha. Amma zeeroodha jechuudha. Namtichaan irratti erge sun galee hin ilaalle jechuudha. Iddoo kanatti yeroo galee yoo ilaalee itti galche lakkoofsa bilbilaa fi paaswordii isaa yeroo itti galche jechuudha. Asitti nama galee ilaale jechuudha. Natti agarsiisa jechuudha. Nama galee ilaale sana asitti natti agarsiisa jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. As iddoo kana jechuudha. Paaswordii fi lakkoofsa isaa eessa akka biyya jiraatu eenyu akka ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoo kanatti iddoo kana yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha. Yeroo gadi amma ani kan naa dhufe hin jiru jechuudha. 00 hundi isaadha jechuudha. Ishii tokkoffaa kana irratti jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabdanii yeroo gadi qabdan yeroo asitti isinii dhufe booda kan akkas gootan jechuudha. Mi'aan namtichi irratti erge sun yoo galee ilaale qo'i tokko ture isinitti agarsiisa jechuudha. Jirtan notifiikeeshiniin galee jira jechuudha. Namtichaan irratti erge sun galee ilaalee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Ture amma galee ilaalee jechuudha. Isanumaaf ichaadhaan baay'ee tokko ture anis isinumatti agarsiisuudhaaf hanga yoonaa ture eeguudhaaf jechuudha. Amma galee ilaalee jira jechuudha. Amma yeroo tokkoof ishii tana gadi qabna jechuudha. Mallattoo notifiikeeshinii kana akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Isinitti mul'ataa jira miti. Maaliifin akkatti suuta isinitti agarsiisa beektaa? Wanta biraa dubbattanii soofda maal wanta jettaniifin akka suutatti isinitti agarsiisaa jirtu. Ishii kana jechuudha. Bakka namatti maaree kana yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha.
yeroo gadi qabdan akkatti gadi qabne akkatti nuu dhufe jechuudha. Yeroo akkatti nuu dhufe jechuudha. Ishii gubbaa kanarra jechuudha. Ishii gubbaa kanarra jechuudha. Kun isinitti agarsiisa. Ishii kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha. Gadhaa barbaadan gad dhufe jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Paaswoordiis akkuma argaa jirtan jechuudha. Lakkoofsa isaadha. Paaswoordii isaadha sitti nuuf fide jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Onlaayinii jira jechuudha. Namtichi kun onlaayinii jira. Lakkoofsa isaadhaatti lakkoofsa isaa akkuma asitti argaa jirtan kun lakkoofsa bilbila isaati jechuudha. Lakkoofsa feesbuuka isaadha kan ittiin baneessan jechuudha. Kun immoo paaswoordii isaati jechuudha. Amma isa kana jechuudha akkuma kanatti fudhannee feesbuuka keenyatti yoo galchine jechuudha nuuf dhufaa jechuudha. Feesbuukni isaadha guutumaa guututti jechuudha. Asitti immoo namtichi kun eessa akka jiraatu argaa yoo jiraatan Soomaaliyaa jiraata jechuudha. Soomaaliyaa keessa jiraata jechuudha. Kanuma kanaan karaa lookeeshiniitti eessa akka jiraatu baruu dandeessan jechuudha. Ingirii akkuma amma isinitti agarsiise kanatti isteeppiidhaan akkuma isinitti agarsiise kana yoo kan ilaaltanii sirriitti hojjettan ta'e jechuudha. Feesbuuka namaadhaan miiseenjerii namaadhaan guutumaa guututti xalafuu dandeessan jechuudha. Ana amma lakkoofsa namticha kana jechuudha xalafeen jira jechuudha. Yoo itti galfadde feesbuukii isaadhaa kana yoo barbaade paaswoordii isaa jijjiirachuu danda'a. Yoo barbaade wanta inni namaa barreessu wanta namaaf ergu guutumaa guututti to'achuu danda'a jechuudha. Karuma kanaan ingirii wanta gaarii akkuma hojjettaniif barumsumaaf akka barumsa kana fudhattaniif isinitti agarsiisa. Adaraa wanta biraa hin yaadinaa namarratti jechuudha. Karuma kanaan warri nama sharrii namatti yaaduu barbaadanis maal jettanis bakka isin hin fayyadu sharrii namatti yaaduun jechuudha. Karuma kanaan isin wanta gaarii hojjechuu qabdan jechuu gabaabumatti jechuudha. Amma barumsaan isinitti barsiise kana jechuudha. Yoo isinitti tole laayikii naaf godhaa, koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Yoo barumsi kun sirrii hin ta'in anaa jechuudha sobduu sirriitti akkuma isinitti agarsiisaa jiru kanatti yoo barreessanii tokkuma tokkoon keessa galtanii yoo ilaaltan jechuudha. Wantuma tokko kan dogongore hin jiru jechuudha. Dogongore hin qabu jechuudha. Guutumaa guututti isuma sirriidha jechuudha kuni. Kanuma kanaan ingirii warri chaanaalii koodhaaf haaraa taatan jechuudha. Subscribe naaf gochuu hin dagatina jechuudha. YouTubein koo haaraa jechuudha. Subscribe naaf godhaa hin jirtan nama xiqqoo ishiidhaati kan subscribe naaf godhaa jiru jechuudha. Garuu barumsa adda addaa irratti isin maxxansaa jira. Akkasumas TikTok koo follow naaf gochuu like naaf gochuu hin dagatina yoo isinitti tole jechuudha. Yoo barumsi isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif share waliif godhaadha jechuudha. Karuma kanaan galatoomaa garuu koomentii jalatti naaf barreessuu qabdan jechuudha waa'ee kana jechuudha.